Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kuni gadaa show tokko nageenyi keenya bakkuma jirtanitti biyyuma jirtanitti bakkuma jirtanitti iddoo jirtan cufatti isin haa qabu jecha har'a waan tokko irraa dubbachuuf kara keessan dhufneerra akkuma yeroo kamitittuu dhaggeeffattoota keenya hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafachaa har'a wanni irraa dubbachuuf dhufnee akkuma beekamu biyya keenya keessatti yeroo muraasa fuula dura keenya jiran kanatti mariin biyyoolessaa gaggeeffamuuf akka deemu ibsamaa jira. Mariin biyyoolessaa kuni maaliif barbaachisee eenyuufaa hammataa bu'aan isaa hoo maali ka jedhu kanarraa waan tokko lama ilaaluu barbaanna. Tokkoffaa mariin biyyoolessaa kuni eenyuufaa hammata ka jedhuuf kana dura biyyoonni akka South Africa National Reconciliation yookiin marii biyyoolessaa kana godhaniiru yeroo sanitti namoota isaan mariin kun hammata keessaa tokkoffaa warroota hooggantoota siyaasaa lammaffaa lammiilee ordinary nation warra lammiilee biyya san keessa jiraatan cufumaa parshaalee inni sadaffaan immoo abbootii amantaadha. Because National Reconciliation yeroo qophaayu lammiileen biyya sanii cufti keessatti hirmaachuu qabu. Bifa lamaan hirmaatu tokkoffaa directly ummata san gabbu'anii mariisisuu ummata san karaa hooggantoota biyyoota san qopheessaniin mariisisuu lammata immoo bakka buutota isaaniitiin mariisisuudha. Inni lammataa hooggantoonni siyaasaa biyya san keessa jiran rakkoolee wajjin qaban rakkoolee isaan jidduu jiru politikaalii furamuu danda'an karaa politikaatiin akkatti furaman National Reconciliation keessaa tokko jechuudha kan gaggeeffamu. Kanaafuu abbootiin amantaa immoo uummata isaanii mana amantaatitti akkuma liitu godhanii abbootiin amantaa uummata isaanii akkuma liitu godhanii National Reconciliation kana keessatti qooda fudhatanii hoogganan jechuudha. For example South Africa keessatti yeroo National Reconciliation godhamu Denzel Mandela cina namni dhaabate tokko abbaa amantaa Denzel Tutuudha. Denzel Tutuun irraa du'aan boqochuusaa dhageenye gaddi dhagaanes asumaan ibsachuu barbaadaa jechuudha. Inni biraa bu'aan isaa maali ka jedhudha. Bu'aan National Reconciliation kuni dhibeelee rakkoolee dubungoroota wal jala dabartii wal dhiibbaa siyaasa biyya sanis ni fura. Biyyatti sun karaa fuula duraatti akka deemtuudhaaf bu'aa gaarii qaba jechuudha. South Africa keessatti National Reconciliation yookiin mariin biyyoolessaa eega godhame booda karaa baay'eedhaan jijjiirama economically jijjiiramaniiru ideologically jijjiiramaniiru because levelin isaan gurraacha fi adii yeroo sanitti yaadu National Reconciliation saniin jidduun akka furamu godhameera because biyya san keessatti gosni guddaan Zulu fi gosni South Africa keessaa tokko xoosaa jedhanii jara jidduu yeroo sanitti rakkoolee tokko ture rakkooleen sunis National Reconciliation keessatti furameera even not waraadii qofa wajjin otoo hin ta'in achuma rakkoolee qaban san bifa saniin furame jechuudha. Kanaafuu mariin biyyoolessaa biyya kana keessatti godhamu abbootii amantaa dargaggeessa national ordinary people fi hooggantoota siyaasaa cufa yoo waliin qabaate bu'aan isaa gaariidha. Biyya tana fuula duratti carraa guddachuusi biyya tana fuula duratti carraa ce'umsaasi kan mirkaneessu taanee jennee yaannaa.